CRBT yookiin sagalee bareechituu akkamitti godhachuun danda'ama? Akkamitti silkiin teessan akka nashiidaadhaan yaamtu teeleedharraa godhachuu danda'ama jettu viidiyoo tana dhaggeeffadhaa. Jalqaba koodii nashiidaa feesbuukaa jala seentee fudhattaa jalqabni achirraa eegalti dubbiin. Ati nama mudurawwan kana godhatee jiru yoo taate qarshii 5 si feesisaa, yoo nama yeroo jalqabaatiif godhatu taate qarshii 10 si feesisaa. Qarshii 5 galmeedha. Simiin takka umrii isii keessatti waggaa takka galmaa'uu qabdi. Waggaa takka galmooytee ganaa qarshii 5 bitatti ofirraa cufuuf feetee malaftaa yoo dhiifachuu feetee sitti dhiifacha ji'atti qarshii 5 jechuudha kan. Gara 822tti kallattumaan bilbili. ወደ ጥሪ ማሳመሪያ ዞን እንኳን በደህና መጡ። ለአማርኛ አንድ ንጫኑ ሰገሌ ዋምቸ በሬሱ ማሊ ማምለ ሰገሌ ዋምቸ በሬሱ እንተ እንዱረ ይሮሪያ ከሰኒፍ bilbiltan ሰገሌ ማሊ ደጌሱ ባዬ ከነመትን ቶለላ ኤገ ማምለ ሰገሌ ዋምቸ በሬሱ ታታን ወደገሩ ሰገሌ ስርባረ ይሮሪያ ከሰኒፍ bilbiltan ሰገሌ ነመትን ቶለ ከነ ኦባፈቹ ማምለ ሰገሌ ዋምቸ በሬሱ ታ አም ይሮሪያ ከሰኒፍ bilbiltan akkaataa fedhii keessanii irratti hundaa'a. Maamila tajaajila sagalee waamicha bareechuu ta'uu barbaaddu maamila ta'uuf lakkoofsa tokko tuqaa. Sagalee waamicha yeroo gaaffiin galmee keessan fudhatama argatee jira. Akkuma dalagaan xumurameen barreeffamni ergaa gabaabaa isin qaqqaba. Tajaajila sagalee bilbilaa miidhagsituuf baratamoo lakkoofsa tokko tuqaa. Tajaajila sagalee bilbilaa miidhagsuuf koodii sagalee waamicha bareechuu galchuun mallattoo. Koodii reefu feesbuuka jalaa fudhatte san amma itti galchita. Sullama. Saanduqa waamicha bareechuu filattan amma dhaggeeffachuu dandeessu. Sagalee waamicha bareechuu irra deebiin dhaggeeffachuuf lakkoofsa tokko tuqaa. Filachuuf lakkoofsa 4 tuqaa. Gargaarsa yoo barbaaddan mallattoo urjii tuqaa yookaan gara fuula jalqabaatti deebi'uufi. Nashiidaa tana haga dhumatti dhaggeeffadha irraan oofina. Afurtu qeem. Itiin sagalee waamicha bareessuu qarshii 5 guyyaan tajaajilli sagalee waamicha bareechuu itti xumuramu adaareef 20 3 kuma 2 30 2 namoota bilbilan hundumaaf sagalee waamicha yeroo bilbilan akka taphatu gochuuf lakkoofsa tokko tuqaa. Namoota isin yeroo ammaa kana maamila tajaajila sagalee waamichaa yeroo bilbilanii miti. Maamila tajaajila sagalee waamichaa bareessu yeroo bilbilanii ta'uuf lakkoofsa tokko galchaa yookiin deebi'uuf. Gaaffiin galmee keessan fudhatama argatee jira. Akkuma dalagaan xumurameen barreeffamni ergaa gabaabaa isin qaqqaba. Sagalee waamicha bareessuu kuusaa dhuunfaa keessan keessatti gadi bu'ee jira. Namoota bilbilan hundumaaf sagalee waamicha bareechuu milkaa'inaan akka taphatu ta'ee jira. Koodii sagalee waamicha bareessuu galchuun mallattoo. Sagalee tana ergaa dhageessanii booda isiniif bu'ee jira jechuudha. Xirrii isiniif taate godhattan ja'ama waggaasanii quxurii takka tuutanii waggaa keessaa baatan jechuudha. Maybii isin itti finsuufsiisti ammas deebii 4 tuqmaarree tuqeetti isin jalaa dhaabbattanii. Yeroo saniif illee ta'uu baattu za'aa hanga takka isinii kennitee taati jechuudha. Miseejiin ammuma isinii dhufti waggaa akkas jettee booda yoo galgala ka gootan taate ganama miseejiin isinii dhufti. Yoo ganama gootan guyyaa keessa yoo haa gama zaabuudhaan dhufti. Namni yeroo san dhuftuuf illee ni jira. Hanganaa jechuudha waan kana godhachuun.